Hayat çok yakında başlıyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hundi keessan baga nagaan gara viidiyoo xiinxala keenyaa haarootti nagaan dhuftan. Akkuma beekamu xumura seenaa Kurulus Orhaan xumura nama ajaa'ibsiisuun goolabameera. Garuu seenaan sun dhuma irratti gaafii guddaa tokko sammuu keenya keessatti dhiisee darbe. Kana gidduutti gaafiin keenya namtichi yookaan daa'imni fardaan dhufan sun gara dhumaa irratti eenyu ture? Boqonnaan haaraan dhufuu ni jira moo hin jiru? Waa'ee kanaa isiniif himna. Kota iccitii kan har'a waliin haa ilaallu. Egaa xiinxala keenya jalqabuudhaan duratti viidiyoo keenya kana like share godhuudhaan haga dhumatti akka daawwattan asumaan isin affeerra. Akkasumas chaanaala keenya Oromoo Riikard bakkee subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana banuudhaan ol irra kaadhaa isiniin jenna. Egaa fiilima kutaa darbee hanga dhumatti yoo ilaaltan jaarsi manguddoo sun dargaggeessicha yookaan daa'ima xiqqaa suniin akkana jedhe. Loltootaa fi leencoonni keenya jajjaboon baay'een mootummaa Teemuriin gara dukkanatti kuffifameeti ture jee dubbateeti jira. Garuu ammoo abbaan kee dukkana kana keessaa akka nu baasu nan amana. Guyyaa tokko atii fi sanyiin kee mootummaa kana gara naannoo addunyaa hundatti ni babal'iftu jeeniiti jira. Mee seenaa keessaa haa deebinu. Boqonnaa kana keessatti waraana Ankaaraa bara 1402 booda mootummaan Osmaaniyaa yookaan Ottomaan diigamisa guddaa keessa galeeti ture. Dukkana kana keessa kan baasu mootummaan immoo Sultaan Mahammad Jalabii yookaan Sultaan Mahammad isa tokkoffaadha. Isaan booda kan dhufe immoo ilma isaa Sultaan Muraad lammaffaati. Gara dhumaatti ammoo yeroo yaanu kun maal nu agarsiisa? Karaan sanyii Ertugrul, Usmaanii fi Orhaan kanaan hin dhumanne. Filimni haaraan dhiyeenya jalqabuuf jiru ni jira. Seenaa jabaa Sultaan Muraad yookaan qabsoo abbaa isaa agarsiisuuf akka jiru mallattoon nu agarsiifamaa jiru ifaadha. Iccitiin xumura filmii sanaa kanuma. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga wal arginutti yaada keessan koomentii irra nu barreessuu hin dagatina. Akkasumas chaanaala keenya Oromoo Riikard bakkee subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana bantanii ol irra kaa'achuu hin dagatina. Kanumaan wal qabatee wanni isin beeksisuu barbaadu xumura irratti filimni Kurulus Orhaan waan dhumatee jiruuf haga filimni biraa jammarutti filima mootummaa Sultaan Abdulhamid kan guyyaa kamisa itti fufuudhaan bakka isaa bu'ee kan deemu ta'a. Filimni mootummaa Sultaan Abdulhamid seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u innillee bulchiinsa Turkii jalatti yookaan achi bulchaa kan ture yoo ta'u kanaaf waa'ee isaa bal'inaan viidiyoo biraa isiniif hojjenna. Haga sanatti ammoo Sultaan Abdulhamid namoonni beektan ni jirtu, kan hin beeknelleen waliin ilaallaa. Kanaaf ammoo warroonni akka eegalamu barbaadan koomentii irratti yaada keessan nu barreessaa isiniin jenna. Galatooma. Haga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.